abbaa filmatti itti wareegame. Obbulaa lakkuutti itti wareegame sirna kana. Karra maatii baay'ee cufamee karri nuuf saaqame. Nuyi namaa miti, miira hin qabnu, sammuu hin qabnu, seexaan qabnu, aadaa duudhaa hin qabnu, maaliin nuyi maaliin? Isteediyeemonni jiran iddoo tokko tokkotti akkanumatti qullaacisaa oolu. Dhugaadha. Bajanni mootummaa naannoo keenyaa guddateera. Galiin mootummaa naannoo keenyaa guddateera. Dhugaadha. Mootummaan jijjiiramaa dhagaa bu'uuraa kaa'ee hin beeku. Namni dhagaa bu'uuraa kaa'ee yoo jiraate immoo sinii erginaa dugda isaa irratti fe'amee akka ol deebi'u goona jechaadha. Namni ittiin ulfina argachuudhaaf, uummata biratti uummata sobee kijibee deebi'uudhaaf, namni dhagaa bu'uuraa kaa'ee jiraan mootummaa jijjiiramaa kana keessatti itti gaafatama. Itti gaafatama. Nuyi dhagaa bu'uuraan keenya hojii jalqabsina malee dhagaa bu'uuraan keenya. Kanaaf waa'ee dhagaa bu'uuraa kanuman jedha. Dhagaa bu'uuraa namaa immoo funaani jettanii nan cinqina. Kan ispoortii faan ol qabatee isteediyeemii jettanii namni hundi isteediyeemii kaasaa jirtan isteediyeemiin hin barbaachisa. Isteediyeemonni jiran iddoo tokko tokkotti akkanumatti qullaacisaa oolu. Mootummaan keenya waggaa 3 arfan dhufu isteediyeemiin hojjetu. Ifatti isinitti himu. Isteediyeemii amma hojjennu jallisii hojjennu. Riqaa hojjennu. Hospitaala hojjennu. Kantiibaa 10 fi 20 dabaluudhaan rakkoon uummata Oromoo bu'uura irraa hiikamu hin jiru. Yookaan immoo godina dabaluudhaan rakkoon uummata keenyaa bu'uura irraa hiikamu hin jiru. Kanaaf caasaa mataa irratti dhiitessoo oduu hin taane caasicha uummatatti gadi buusuu irratti, aangoo jiru hunda gandatti gadi buusuu irratti, humna jiru hunda gandatti gadi buusuu irratti xiyyeeffannee kan hojjennu ta'uu isaa kaasuudhumaafi. Kan tajaajila afaan ol qabatee jiru danqaa fi rakkoo guddaa mootummaa keenyatti. Maaliif sirnoota darban irratti mootummaan uummata irratti ijaarame, uummata keenya to'achuudhaaf. Amalli mootummaa keenyaa uummata to'achuu, uummata rakkisuudha. Amalli mootummaa biyya kanaa. Amala kana jijjiirree mootummaa uummata tajaajilu goonaa jechaa jirra. Kanaaf mootummaa uummata tajaajilu gochuudhaaf akkanumatti halkan tokkoon kaanee kan tajaajilaa goonuu miti jechaadha. Yookaan miidiyaan kaampeenii waan gaggeesseef OBN caa irratti kantiibaa tokko fidee waan dafqisiiseef dafqisiisuu qaba. Garuu waan inni qofti dafqisiiseef isa jala dhokannee deemuu hin dandeenyu jechaadha. Warra dafqisiistan baga dafqisiistanii isin hin jennu. Garuu immoo ga'umsi fi amalli mootummaa keenyaa bu'uuraan jijjiiramuu danda'utu irra jiraata. Amma hooggantoota tokko tokko miidiyaa irraa badan biiroottis deebi'uun qaban achumaan baduu qabu. Garuu sagantaa akkasii qofa waan hojjenneef achi jala dhokannee daddaaquun hin danda'amu jechaadha. Hojjetaa fi hooggansa siivil sarvaantii fi hooggansa keenya biratti jijjiiramni amalaa dhufuu danda'utu irra jiraata. Amalli keenya hundi jijjiiramuu qaba. Tokkoffaan kan amala to'achuurraa amala si'oomsutti, amala danquurraa amala hangomsutti, amala nama rakkisuurraa nama ga'oomsutti, nama tumna orutti, mul'ata waloo milkeessutti, qonnaan bulaan tokkoo milkaa'e, jiraataan magaalaa tokkoo milkaa'e, nuti milkaa'ee jedhee yaadutti ce'uu danda'utu irra jiraata. So amalli kun jijjiiramuu qaba. Iddoo tokko tokkotti amma sirna kaleessaa baarra malee kan namni jiru fitaraarii baaraan baraas qanyaazmaachidha matumti isaayyuu. Amaluma jaraa qaba malee amala mootummaa intarpirinarii hin qabu. Coomni isaayyuu keessa hin jiru. Warra akkasii hooggansa mootummaa badhaadhinaa ta'uu hin danda'an. Hooggansa mootummaa jijjiiramaa ta'uu hin danda'an. Siivil sarvaantiin nama dararuudhaan, nama cinquudhaan, nama rakkisuudhaan jiraatus siivil sarvaantii keenya ta'uu hin danda'u. So amalli kun jijjiiramuu qaba. Amala kana amma injifanne kan badhaadhina finnu. Amala kana yoo injifanne amalli kun yoo sirranne abadan badhaadhinni milkeessuu dandeenyu hin jiraatu. Kanaafuu amala kanarratti qixaan hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Tokkoffaan kana. Lammaffaan hojimaata keenya ammayyeessuudha. Teknooloojiin fayyadamuudha. E-governance fiduudha. Amma kaadaastara lafaa irratti biiroon lafaa magaalonni hojiin jalqabdan hojii gaariidha. Baadiyyaa irratti hojiin jalqabame gaariidha garuu dafnee xumuruu qabna kaadaastara. Keessattuu bara 2017 baay'ee isaa xumurree keessaa bahuu danda'utu irra jiraata. Lafa yoo bulchine rakkoo walakkaadhaa olii dhiigne.
Guututti hin hiiknu walakkaadhaa oli garuu hiikuu dandeenya. So ammayyoomsuu irratti lafarrattis haa ta'u wantoota biroo irratti dijitaalaan tuttuqqaa namaarraa bilisa gochuu kanatti ceesuu qabna. Amma kan xaa'oon bittaan xaa'oo dijitaalaan ta'uu isaa nu miidhara dhugaadha. Garuu nu rakkoo baay'ee hiike birriin biiliyoona 9.6 sila waggoottan darban qisaasame deebi'a kanan jedhe kana qonnaan bulaa bira binti kan ture caasaa keenyaa fi warra waldaa hojii gamtaa maal kanatu ittiin daldalaa ba'e. Amma mormi hudhamee jennaan kaffanan. So digitaalaayiz gochuun waan baay'ee hiika. Galii keenya digitaalaayiz gochuu qabna. Tekinooloojiitti fayyadamuu qabna. So tekinooloojii irratti hojjechuun dhimma murteessaadha. Lammaffaan kan xiyyeeffannoo argachuu qabu isa. Sadaffaan hojimaatota sakaallaa ta'an ciccirree sirreessuu qabna. Hojimaatota biyya kana faana dhalatanii jiraataa jiranitu jira. Tuttuquu sirreessuun sana jeeqnee karaatti galchuun hin barbaachisu. Arfaffaan sirna itti gaafatamummaa diriirsuudhaan hanna kukkutuun hin barbaachisu. Amma kadaastarri lafaa akka milkoofne ogeessi fi hoggansi irratti cicheen hojjenne hin jiru. Maaliif? Hanna hambisa waan ta'eef. Gosummaa maaloo jala namni kan sirbuuf hannaaf waan biraaf miti koo. Hannaaf waan tokko iyyuu hin jiru. Kan namni walirratti ijaaramaa wal jeeqaa oolu hannaaf. Hannichi immoo hin sifaa'uuf ikkoo hin beekne walumaan beekne. Yookaan sukkaara nyaata, yookaan soogidda nyaata, yookaan waan ta'e nyaata. Hin beekamu. Garuu hanna qixaan hin qabsoo irratti qabsoofnu taanaan aarsaa jaalleewwanii keenya kana karaatti hambifna. Abbaa fi ilmatti itti wareegame. Obbolaa lakkuutti itti wareegame sirna kana. Karra maatii baay'ee cufamee karri nuuf saaqame. Warra kana karaatti gatanii hataa oolanii jira. Kaansarii. Sirnoota kanaan dura turanis biyya kana keessatti akka sassakaalamanii karaatti hafan akka har'a salphinaaf oolan kan isaan taasisan. Karri namaa nuuf jedhee kan cufameef aarsaadhaan kan nuyi dhaabbanneef ifa baasuufi. Malee garaa keenya guunneef miti. Nama dhuunfaatti hin kabajuufi miti. So hanna injifachuu danda'utu irra jiraata. Sana waan taane tajaajila sirratu hin jiru. Maaliif tajaajila danquu keessaa hannichi kan jiru? Akkamitti dhiiga kana hunda ololaafnee aarsaa kana hunda kaffallee sirna jaarreerraa uummata keenyatti gammachiisootu qabnu akkamitti namni deebi'ee kana qorqee jiraata. Foonsaa nyaata. Hanna injifachuu qabna. Tajaajilli hin si'oomu taanaan naachuraalii hannatu jira jechuudha. Rakkoo tajaajilaa jira jechuun koo waan biraa hiikoo biraan qabu bara. Rakkoo tajaajilaa jira jechuun hannatu jira jechuudha. Hannatu tajaajilamaa jira jechuudha. Uummanni tajaajilamaa hin jiru taanaan hannatu tajaajilamaa jira. Kanaaf hoggansa raawwata sadarkaadhaan jiru dhiigni jaalleewwan keenya boqonnaan dhorkuu danda'u ture jiraata. Na amanaa immoo dhiigni kun hin farada. Tokko tokko kan amantaadhaaf wabii ta'e itti fakkaata gosaaf wabii hin fakkeessa. Hanna isaatiif, hanna isheetiif. Kan kaadaastara iddoo tokko kompiitara achiisisaa ture hoggansi keenya. Ibidda faatti kaa. Maaliif hannaaf? Utuu immoo garaasaa iyyuu koo garaa sadi godheefi hannichi waa gaariidha. Morma isaa 2 godheefi gaariidha. Kanaaf tajaajila irratti jijjiirama fiduudhaaf anna irratti keessattuu qabsoo farra malaammaltummaa irratti jalqabne cimsinee itti fufuu danda'u nurra jiraata. Namni lubbuu yoo kenne sirna kanaaf qabsoo uummata kanaatiif
akkamitti warri biiroo keessa teenyee hojjennu murtee murteessinu akkamitti ofirraa hafnee kaayyoodhaaf dhaabbachuu dadhabna akkamitti nuyi namaa miti miira hin qabnu sammuu hin qabnu seexaan qabnu aadaa duudhaan qabnu maaliin nuyi maaliin